Odubratiin paartiin Haroonni Geetaachoo Raddaa ji'a Odubratiin Itoophiyaa bakka buutee dorgommii bareedinaa idil addunyaa kan hirmaatte Hasset Darajjee Afrikaa irraa tokkoffaa addunyaa irraa lammaffaa ba'uun injifatte. Dorgommii bareedduu addunyaa arra Hindiitti xumurame Itoophiyaa irraa bakka buutee tan dorgomaa turte Hasset Darajjee Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaadhaan addunyaa irraa immoo sadarkaa lammaffaadhaan injifachuu dandeesseetti. Ethiopia. Dorgommiin bareedduu addunyaa bara 2025 yookaan Miss World 2025 marsaa 72ffaan Indiyaa giddugala agarsiisaa Hitex Hyderabad Telanganaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Bareedduuwwan addunyaa biyyoota adda addaa 108 ta'an irraa dorgommii kanarratti hirmaachuun bareedduu addunyaa bara darbee lammii Czech Republic irraa gonfoo fudhachuuf wal dorgomaa turaniiru. Dorgommiin kun galgala kana yoo xumuramu mucayyoon Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaattee Afriikaarraa bareedduu tokkoffaa taateetti. Hasset Darajjee shamarree ganna 19 yoo taatu Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinneetti barattuu keemikaal injiinaringiiti. Hasset abbaa ishee konkolaachisaaf haadha ishee miseensa poolisii ta'anirraa magaalaa Finfinneetti kan dhalatte yoo ta'u barnoota isheetiin alatti fedhii muuziqaa moodeelingii fi tajaajila hawaasaa irratti qabduun carraa kanaaf ga'uu akka dandeesseemti. Kanaanis yuunivarsiitii fi dorgommii bareedinaa sadarkaa biyyaatti gaggeeffaman keessatti hirmaachuu kan eegalte yoo ta'u milkaa'inaaf muuxannoo biyya keessatti argatteen aadaa fi eenyummaa Itoophiyaa waltajjiiwwan addunyaa irratti beeksisuuf dorgommii bareedduu addunyaa bara 2025 kanaaf carraa argattee hirmaatteetti. Dorgommii bareedduu addunyaa bara 2025 kana irratti Hasset dandeettii fi miidhagina ishee addunyaatti agarsiiftee hedduudhaan jaallatamuu isiiti. Yeroo gaarii.